Mani akhiisatu min keenyaa garuu wajjin turre arraata jiraan kan diinni addunyaa irraa galtees jiraachuu danda'a kakka eebbisa addunyaa fa'a kakka gurmuu ayyaanaa fa'a isaan hunda namoonni biraattis akkasumatti kan diinni dhabamsiisee baay'eetu jira.
Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network haala Impaayerri Itoophiyaa keessa jirtuu fi maaltu uummata Oromootti as deema kan jedhu labsii Impaayerri Itoophiyaa yeroo ammaa kana labsite kana ilaalchisee haala yeroo irratti jaal Umarii fi akkasumatti jaal Daanyee Moosisaa qabadhee dhufee kan jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti akka nafaan turtan abdii guddaa sinirraa qabna. Affeeramtoota keenya baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeggatis. Hayyee baga nagaan nu eeggan. Hayyee galatoomadha. Egaa haalli uummanni keenya keessa jiruu fi biyyattiin keessa jirtu baay'ee yaaddessaa fi nama sodaachisaadha waan ta'eef haala kanarratti eeyyamamaa taatanii yeroo keessan nu kennitanii hirmaachuu keessaniif hedduu galatooman jedha. Labsiin hatattamaa amma Itoophiyaa keessatti yookaan immoo Impaayera Itoophiyaa keessatti labsame kuni waraana amma deemaa jiru kana dhaabsisuu danda'a moo maalinni kaayyoon labsii kana wanti isaan lola kana dhaabsisuudhaaf hin danda'a? Lola kana immoo labsiin kun icciitiin inni of keessaa qaba jettanii yaaddan waan inni Itoophiyaa amma abiddiitti qabatee jiru kana irraa dhaamsuu danda'u ni jira moo hin jiru kan jedhu irratti yaada keessan nu qoodadha. Jaal Umar. Gaariidha obbo Naasir waan gaariidha qaftee gaaffii gaariidha qaftee akka yeroo amma isaan kuma boosiin amma dhawwaaqan kun durumarraa eegalee amata sadeen abiyyiin harka qabate kana uummata keenya irratti qabsaa'aa jira. Guutumattuu Oromoo kaanidha guree kaan ajjeesee kaan manatti ol deebisee mana keessatti gubaa qabeenya isaanii gubaa kaan ajjeesee tarkaanfiin amata sadeen kana irratti hin fudhatin ta'amma irratti fudhatu hin jirtu. Waanuma amma dura nurratti hojjechuu jiru sun ammallee nurratti hojjeta malee wanni nurratti hojjetu hin jiru. Kanaafuu arma irraa geenyee jira. Amata sadeen kanaaf keessa dabarreetti bakka tana geenyee jirra. Kanaaf wanni isaan amma qopheessanii yeroo kanaaf dura dhaabbanna jedhan kun xiqqollee wanni duuduuba nu deebisu hin jiru. Qabsoo Oromoo wanni duuduuba deebisu hin jiru. Namni galaanni fuudhee hoomacha qaqqabata jedhanii kanaaf amma sakaraata lubbuudhaatti waan kana godhan malee waan takka wanni isaan fidan hin jirtu. Kuma boosiin kun guutumattuu isaan amma yeroo ammaa kanatti duraanillee saamicharra jiranii saamichaaf qophaa'an namni hoggaa karaarraa maquuf deemu waan jiru cufa saamee karaarraa maquudhaaf qopheeffatan malee waan kana wanni biraa wanni qopheeffatan hin jiru. Yeroon itti dhumattee jirti yeroo gabaabduudha sakaraata lubbuu keessa jiranii. Kanaaf qabsoon itti fufti malee qabsoon yoo akkam dheeraatti baatii ittiin kuttu isaan yeroo amma jiran kana keessatti waraanni isaa faca'ee jira. Waraanni isaa meeshaa huccuudhatti gurgurachaa jira. Kofoo takkatti qawwee gurguraa jira. Sadarkaa inni waraanni isaa qawwee gurguree huccuudhatti bitatee huccuudhatti jijjiiratee deemu kanatti waraana kana jijjiirama itti finna jechuun sammuu uummata sammuun hin yaadne ta'uudhaan si agarsiisa. Kanaaf ani immoo wanni akka mataa kootiitiif yaada mataa kootii qabu qeerroo Oromoo gowwoomsuudhaaf sadarkaa amma jiru kana qeerroo Oromoo gowwoomsee guuree waraana ibidda irraa deebii hin qabnetti naquudhaaf qopheeffatan waan kana. Kanaaf Oromoon yeroo ammaa kana if beekuu qabdi. Ijoollee walitti qabee diree leenjii geessee torbaan lamaa fi sadii walitti guguisee diree satti kaayetti ibidda naqee baansiilatti naqee baansiilaan batroolatti naqee akka nama batroolatti naqeetti ijoollee teenya gubaa jira. Kanaaf lubbuu ijoollee teenyaa odoo qisaasan taane isin uummanni Oromoodhaa meeshaa dhabeetti jira. Namtichi amma meeshaa dhabeetti jira. Meeshaa teessan ta'u uummanni hayyamaan bitatee qabu meeshaa teessan fidaa raayyaa ittisaa cinaa dhaabbadhaa rasaasaan cinaa dhaabbadhaa jedha. Namni manni irra gubate bishaan aaggaa tokko fuudhanii yoo itti naqan bishaan sun aaggaan sun ni dhaamsa hin dhaamsu. Amma sadarkaa kanarra jira. Kanaaf hangama kootitti kuni maraatuudhaan jaa ammaaf yeroo eeggata yeroo amma jiru kana keessatti dippiloomaasii Ameerikaa kan dhufteetu amma yeroo ammaa kana keessatti itti harkaa qabanii
Kanaaf guyyaa irraa kana amma guyyaa irraa kana waraana leenjisanii eebbisaniitu jira ijoollee Oromoo kan ibiddatti naquuf deeman. Ani ammoo waamichi ijoollee Oromoo suniif qabu. Akkuma ijoollee amma dura turteetitti akka ibiddan seenne waan kanarraa bayyanadhaa akka poolisni naannoo Oromiyaa karaa woboodhaa deemaa jirutti karaa sakka yaatan qeerroo Oromoota dirqamaan ganda keessa deemanii guuran. Hamma manatti isin dhufanii isin guuran qeerroon Oromoo duruu qophooytaniiti karaa baatanii lubbuu teessan kadhitanii qalamaa fi daftaraan loluu turtan. Amma immoo manatti eeggattanii hamma inni isin guuree ibiddatti isin naqu hin eegina. Dandeessan karaa irraa maquu dadhabdanoo immoo karaa woboon mootummaan amma jirtu mootummaan hin jirtu mootummaan kuftee jirti mootummaan woboodha adda bilisummaa Oromoo qeerroo Oromootii fi woboo adda bilisummaa Oromooti mootummaa teessan jalatti akka hiriirtaniin isin hin jaa waamichi koo kaduraa kana galatoom. Hayyee hedduu galatoom jaldaan maalitti dabalta kanarratti ibsa kana labsiin kun maaliif labsame kan jedhu irratti yaada kee itti nu dabalitii gaaffitti aanutti dabala. Hayyee galatoomi yaa labsiin atattamaa kuni maaliif barbaachisee lolamma deemaa jiru koona ni dhaabaa yeroo isaatii kan jedhu itti ce'uu fi dursa labsiin nuti kun maalidha? Labsiin tokko biyya tokko keessatti innaa labsiin atattamaa labsamu waanuma jiruudha. Rakkoonni uumamaanis ta'e akkanumas immoo namaan naannoo tokko keessatti yookiin biyya tokko keessatti uumamu waraana ta'uu danda'a. Sochii lafaa ta'uu danda'a, sigaachuu lafaa ta'uu danda'a, qilleensa ta'uu danda'a, akkasumas storm yookaan immoo karaa bishaanis karaa baas kan jiru rakkoon guddaan humnaa ol ta'e yoo ta'e labsiin garaagaraa inni labsama. Labsiin kunis immoo akkaataa ittiin deemuuf kaayyoo ittiin deemu haaluma rakkoo sanaan wal qabateeti kan eenyu ta'u. Haa ta'uti garuu yeroo isaati moo yeroo isaa miti. Bu'aan isaa immoo kan amma haala qabatamaan biyya keenya keessatti jiru kan laallee labsii kana maaltu fideedha? Dursee mootummaan tokko biyya tokko guddisuudhaaf lammii biyya sanaa nageenya biyya sanaa eeguudhaaf dirqamni guddaan kan isirra jiru mootummaa biyya bulchuu jechaadha. Mootummaan biyya bulchu kuni dursee nageenya lammii isaa yoo eeguu baate jiruuf jireenya akkasumas immoo guddinaaf tasgabbii biyya sanaa keessatti balaa guddaadhatu uumama jechaadha. Karaa dinagdee, karaa nageenyaa, karaa hawaasummaa, karaa siyaasaa, karaa dippiloomaasii, karaa hundumaanuu rakkoon uumama jechaadha. Rakkoon kun kan uumamu dadhabina yookaan immoo hanqina bulchiinsa biyya sanaa nan bulcha jedhee dirqama ofitti fudhatee deemuu sanaati jechaadha. Kunis egaa maan akkuma argaa jirrutti waraanni waggaa tokko guutuu lafaaf qilleensaraan akkasumas immoo waraana hollaadha walitti dabalatee keessumaayyuu kaaba Itoophiyaa kana keessatti saba Tigree irratti fudhatamaa ture suni humna qaban hundaa ol geessanii meeshaa waraanaas ta'e akkasumas immoo humna raayyaa ittisa biyyaa kan Eertiraa akkasumas immoo liqeeffatanii kan Somaalees kan keessatti hirmaatanii humni sun hunduu humna Tigraay yookaan immoo TPLF kan jedhamu TDF amma fo'amee as bahe kana lafarraa balleessine jedhanii haala gaa keessa deeme bal'inaan keessa deemu waan nuti labsaa turan. Diinni badeeraa, diinni dhumeeraa, humna hin qabu, ammaan booda hin qabu kan jedhan as deebi'anii haa ta'uti yeroo gabaabaa keessatti qaamni Tigraay qaamni haqa isaatiif saba isaatiif jiruuf jireenyaaf dhabamuu fi jiraachuudhaaf jedhee kan falmatu suni lola hamaa gaggeessuudhaanii achi akkuma argaa jiru kunoo sadarkaa ammaarra ga'ee jira. Kan biraa immoo kan waggoota dheeraadhaaf waggaa 3 guutuu isuma haaraa kana warra mootummaa ofiin jedhan haaraa kana yoo laallayyuu waggaa 3 guutuu labsiin atattamaa komaandi poostiin Oromiyaa hunda irratti labsamee jira. Iddoon maqaan isaa hin dhaamnellee komaandi poostii jala ture jechaadha. Bakka akka komaandi poostii ofishaaliitti dubbatames haa ta'u seeraanis haa ta'u amma isa toon taane bakki komaandi poostiin jenneyyuu akka komaandi poostii jalatti bulaa ture jechaadha. Dhalli Oromoo dirreedhaayyus qabamee mana hidhaa geeffame mana hidhaa geeffames mana hidhaatii baafamee bakka hundatti ajjeefamaa ture. Hayyoonni Oromoo beektonni Oromoo jaarmiyaaleen Oromoo hunduu hogganoonni jaarmiyaa Oromoo akka bilisummaa Oromoo KFO akkasumas immoo sabboontonni Oromoo qeerroon Oromoo qarreen Oromoo jaarsa jaartii toon jenne mana hidhaatti guuramanii eenyu ta'a. Kun hunduu fedhii mootummaa kanaa inni barbaadu sana nugusummaa yookaan immoo aadaa tokko kan jedhu sana afaan tokko amantaa tokko kan jedhee haadhi sirna Adaawii sirna nafxanyaa sana deebisuuf
tattaafatu sana abjuun isaa guutuuf hin dandeenye. Kun hunduu gaa walitti qabateeti humnaan cabsee biyya sana bulchuu irratti fokusii godhe. Qabeenya jiru hunduu gara misoomaatti otoo hin taane gara waraanaatti fayyadame. Humna namaa gara waraanaatti fayyadame. Dinagdee gara waraanaatti fayyadame. Kun hunduu egaa innaa harkaa dhumee biyyi duraan si deeggara si bira dhaabbanna jedhani akka hiriyootaas haa ta'u akka karaa dippiloomaasiitiin afaaniin si bira jiru jedhan hunduu gaafa irraa garagalanii meeshaan sunis dhumu dinagdeen sunis dhumu maal godhaa humna saba kan waa tokko waa'ee waraanaa hin beekne akkatti waraanan kan hin beekne akkatti qawweellee fayyadaman rasaasa dhukaasan kan hin beekne hunda gara waraanaatti ergaa jira. Daa'ima waggaa 14 waggaa 15 waggaa 16 akkuma miidiyaa garaagaraa irratti arginu kanarratti achi erge kun hunduu hin dandeenye. Waraanni immoo kan waggoota dheeraaf leenji'ee muuxannoo guddaa qabu karaa meeshaas karaa tooftaas karaa hundumaan qabu hunduu waraana kana hin dandeenye. Tokkoffaa waraanni kuni waan loluuf iyyuu hin beeku dirqiidhaan lolaa jira. Haqaaf miti kan lolaa jiru. Sirna nama tokkoo yookaan immoo aangoo nama tokkoo tiksuudhaaf dirqamee kan godhu jira. Kun walitti dabalamee mootummaa kana katastiroofikaalii kuffisee amma kufee ciisee jira jechaadha. Jalaa ba'uuf silaa itoo mootummaa biyyaaf yaadu ta'e yeroo duraan waliigaltee siyaasaatiin rakkoo biyya kanaa qaamni biyyi kun hunduu rakkoon biyya kanaas ta'e guddinni biyya kanaa na ilaallata jedhu wajjiniin mari'adhaati biyya kana gara tasgabbiitti geessan jedhu sana lakki tasuma shiftaa wajjiniin lakki shanii wajjiniin lakki juntaa wajjiniin walii hin gallu jedhee afaan baasanii miidiyaa irratti gadi ba'anii haasa'aa turan. Hamma garuu sun hunduu isaan kan ittiin mari'annu kan isaaniin waliin gallu teenyeen haasofnu jedhan suni cabsee dhufee afaan funyaan finfinnee jala naa ga'u labsii kana labsanii jechaadha. Labsiin kun sadarkaa amma jiru kanarratti dhaabuu danda'a waraana kana hojjenne tasuma dhaabuu hin danda'u. Karaa TDFs yoo ta'e karaa WBOs yoo ta'e sochii kana dhaabu tasuma hin jiru. Humna biyya sanaatiin wanti dhaabamu takkumallee hin jiru. Kanaaf wanti inni godhu yeroo bitachuudhaaf uummata akkuma duraan jedhan kanaan dura jedhaniiru uummata keessumaa Oromoo guddaa kana xiqqeessuun illee hin danda'ama kan jedhani. Kanas hin dagannu Oromoon dagachuun irra hin jiru. Nama isaas xiqqeessuu lafa isaas xiqqeessuu kan jedhan sana xiqqeessaa turanii hir'isaa turan nama isaas lafa isaas hir'isaa turan. Ammallee egaa baay'ina Oromoo jiru kan silaa tole jedhee deemu kan dirqamee kan abbaa hin qabne Oromiyaadha. Kan maaliif akkas ta'a jedhee hin dhaabbanneef Oromiyaa duwwaa waan ta'eef hanga ammaatti jechuu kiyyaa inni kan saba isaatiif Oromiyaaf dhaabbatu bosona jira lubbuu isaa kennee lolaa jira. Kanaagaa daa'ima jaarsa jaartii toon jedhiin waan qabuun hunduu gara waraanaatti guuruudhaan irbaata rasaasaa gochuu sanaaf deemaa jira jechaadha. Labsii kana keessatti immoo qabeenyas ta'e konkolaataas ta'e waan barbaachisaa ta'e yeroo akkasiitti akkuma addunyaatti soo fudhanne barbaachisaa taanaan fudhatta. Biyya sana keessatti immoo seerri waan hin jireef balaa guddaa dhabaatee deema jechaadha. Kanaafuu tokkoffaaf waraanni kuni labsii kanaan dhaabbachuu hin danda'u. Wanti ta'u baay'ina namaa lubbuun namaa kan darbu baay'isuu duwwaa. Akka qoraan ibiddatti guuranii ilmoo namaa geessanii ibiddatti rasaasaaf irbaata gochuu sanatu baay'ata. Lubbuu namaa kan dhabamutu baay'ata malee kana dhaabuu hin danda'u jedha akkasitti yaada. Baay'ee galatoomi jaaldaanye egaa wanti amma deemaa jiru kun hedduu nama gaddisiisadha. Kanaaf isinuu sirriitti kaastanii jirtu labsiin hatattamaa kun akka waan kana dhaabuu akka hin dandeenyeef egaa mootummoonni gamtoomanii ergamtoota isaanii ergaa jiranii gara biyyattiitti waraanni kun akka dhaabbatu. Isa kana gubbaarratti yoo dhuma mootummoonni gamtooman warri amma deeman kun lolli amma dhufee finfinnee jala eega ga'ee booda bifa kamiin dhaabsisuu danda'u. Yoo lolli kun hin dhaabbanne hoo dhumaatiin lola kanaa maal ta'uu danda'a kan jedhu irratti warrumti Ameerikaa fi warrumti Awurooppaa uummata isaanii Raashanii fi Ameerikaan akka namoonni jiraattota yookaan immoo lammiileen Ameerikaa akka biyya Itoophiyaatti hin malle akkasumatti kan Raashaa yookaan immoo Ruusiyaas labsii kana baasanii jiran. Kanaan wal qabatee lolli amma jiru kun dhaabsisuu danda'u isaan kan jedhu irratti yaada keessanii obbo Umar. Okay,
gaariidha obbo Naasir waan gaariidha qabte yeroo amma dhufee bakka bu'aan Ameerikaa dhufee amma jidduu seenee achi jiru kanatti odeessi deemu namni kun nagaya buusuudhaaf dhufee jaan nagayni waa lamaaf dhufa nagayni waa lama irratti nagayni dhufa nagayni Woboonii fi Tigraay dhufanii marsanii magaalaa qaban kun nagayni walaasaa'uudhaan hin dhufu. Abiyyiin akka jirutti aangoo irraa if murqee nagayaan yoo aangoo if murqee keessa bakka tana keessaa ba'uu taate nagayni nu dhufu. Bakka tana gadhiisee yoo biyya irraa ba'uu taate nagayni nu dhufu. Waa lameen sun dhabnaan waa lameen sun wanni ammas hin jiru tana lameen dhabnaan tarkaanfii deebii hin qabneetu irra fudhatama. Abiyyiin akka qaxxaafii akka kurneer qaxxaafiititti goda seenullee hin ba'u amma yeroo amma jiru kana keessatti. Nutis hadhooyne hadhaa tanaaf jecha du'a namaatti nama du'a jennee ibbooda deebuun hin jirtu. Kanaaf tarkaanfiin cimtuudhaatu irra fudhatama. Nagayni yoo waa lameen sun fudhate waa lameen sun wajjin dubbachaa jiran ilaa sa'a jaatu hafeefilleen odeessii deemuu ni jira. Sa'a jaan kana keessatti murtii takkarra yoo gahee as ba'u taate waa murtiidha. Sun dhabnaan ammoo tarkaanfiin cimtuudhaatu irratti fudhatama. Abiyyiin kumaan boosiin inni dhawaaqee wanni inni fidu akka hin jirre tana beekuudha qabdan. Kanaaf waraana tokko ifarkaan qabu. Waraanni kun yoo onnee qabaate yoo waan loluuf beeke waan du'uuf yoo beeke Finfinnee dura dhaabbatee loolu. Waraanni dasee dura dhaabbatee dhawuu dadhabee guututti waraanni Itoophiyaan qabdu Afrikaan leenca Afrikaa jedhanii ka sodaatan faca'ee dhufee Finfinnee irra hoggaagee arra waraana suniitu kabiraa dhufee Finfinnee sun dura dhaabbatee dhorkaafi. Kanaaf wanni amma dhaabbatu kun Oromoo duuti haaraa fi miti. Duuti haaraa fi miti. Finfinnee keessattis kumaan boosiin duraan Finfinneen keenya kumaan boosii kana Finfinnuma qofa irratti dhawaaqa yaada yoo utus ni deema sun Finfinnee keessatti namni Oromoodha. Amma yeroo ammaa jiru kana mattaaqiyaa warra hin qabne warra afaan Tigraay dubbatu guuranii keessaa guuraa jiran. Duraanillee Haacaaluu irraa eegalee Finfinnee keessatti namoota ijoo qaroo xabaqootaa fi cufaa'u Abiyyiin tarkaanfii irra fudhatee akka ajjeesu kumaan boosiin gaafasiis numa jirti. Tarkaanfii waraanaa tamma inni fudhayeetun duraan dho'isaadhatti hurree irra kaayeeti uummata keenya fixaa jira. Har'a dirree baay'eetiin gataa jeetti addeeffatee uummanni gartee kan quban qabne kan dhageessisu hin jiru nuti duraanis namuu Oromoonni beekti. Kanaaf tarkaanfiin amma irra fudhatamuu deemtu ta'isaaf maayyiidhaati. Bittiginnaadhaaf maayyiidhaati. Bittiginnaan bakka seentu hin qabdu. Bittiginnaan bakka ifiifuu bakka seentu dhabdeeti. Keeniyaanis keellaa isaanii cufattee jirti. Huduuda isii cuftee jirti. Namni isaan qaban Isaayyaas ifiifuu bakka seenutti ilaallachaa jira. Inni dirmachuu takka hin qabu. Warri duraan dirmatuufis hanga isaa harkanii irraa hafan. Namni malatti dha'u. Ammallee namni nama Xaqlaay Ministeer namni shaarjii itti ka'ee sokkeeta itti ka'ee deemuun durarraa eegallee keessa duraatis sokkeeta itti ka'ameetuma deemuu jire. Sokkeetuma kaan irraa beetu isattis kaa'amee. Kanaafuu Oromoo keessaa as ba'ee Oromoo irratti waan Oromoo irratti inni hojjete waan Tigraay irratti hojjetame yoomiyyuu taanaan irraa hin hafu deemuus gadhiisuus aangoo gadhiisuus hin hafu harma keessatti jiraatee hin jiraatu. Bahee biyya biraa dhaquus ni hin ba'u seeraaf dhiyaata. Kanaaf hogganoonni isa wajjin jiru baasaboora isaanii cufa hidhee jira. Xayyaarri amma yeroo ammaa kana yoo kan inni keessa deebi'ee ta'uu taate nuti shoror keessaa jee maqaan nuun baasin hin qabu. Adda bilisummaa Tigraay fi adda bilisummaa Oromoo shoror keessummaadhaan baarlamaanni jaldeessaa qarree jaldeessaatti irra ta'anii walii qabatee qarree jaldeessaa keessa ta'u jaldeessonni sun shoror keessummaa wajjin nuun mallatteessan. Biraanuu Juulaa yeroo xiqqoo takka keessa naa qabaa jee shanee fixeetiin dhabamsiisa.
Shaneen finne waraana geessee waraana isaa dhabamsiisee deebi'e. Shaneen inni tuffate sun gaarra dhuftee hokkee isa qabdee jirti. Haasaa wal duraan nagee wajjin haasa'uu dur dide sun arra wajjin haasa'uu hin qabnu nutis. Dur wajjin haasa'uu qabu jeeti uummata kana wajjin haasa'uu qabu jeeti dhukaasa rabbanii uummata fixaa ture. Kanaaf ammaaf yeroo ammaa kana waa lameennitu isa harkaa qaba. Takkaa gadhiisee deemu takkaa ammoo naangoo firaa lafa kaa'ee furmaata fiduudha. Amma wanni isa eeggatu waa lameen. Jala deemtoonni isaa ifiifuu duraanuu amma yeroo amma jirtu kana keessatti yeroo amma dheengadda kalee hoggaa dhiyeeffatee jiru cufa gaddarra jirti. Nama qabrii keessa gaggaa'uu jiranii fi isaaniitu tokko. Kanaaf waan rabbi xumure takka waan rabbi xumuree fide takka wanni hamma fedhe irraa deebisu hin jiru. Arra waraanan qabu mootummaan Itoophiyaa waraanan qabu waraana inni abdatee dhiiseeti sibiirtoo akka taaskiidhaatitti guuree karaadhaan cufu jira. Sibiirtoo guuree sibiirtoo dhagaa gurguddaa kanaan dhagaadhaan dur qeerootu karaa cufu ture. Arra isaaniitu kunoo karaa cufu jira. Karaa keellaa gartee Finfinnee seenu cufa. Duratti qeerooteen nyaatu karaa cufuu ture. Har'a kunoo waraanaanii woboo fi adda bilisummaa Tigraayin firraa ittisuudhaaf dhagaa guuree karaadhaatti dhagaa guuree karaa jiru. Tunuu qaanyii takka isaaf qaanyii takka mootummaa ta'ee qaanyii guddoodha. Karatti dhagaa guuree karaadhaanidha jechuun tunuu. Eega inni karaa kayidhu taate nuti mootummaadha. Nuti mootummaa ta'uu nu beekee mootummaa nu bayu ta'uu nu beekee bakka jiru nagaya sa'aatiin bakkatti gadhiisuudha. Gadhiisuu dhabnaan ammoo Finfinnee keessatti hin bahu. Finfinneen waa lameeniin nagee harkattiin siin jechuu jira yoo gadhiisee ka deemu taate takka yoo aangoo gadhiisu taate waa lameen gaa deebii isaanirraa eenna amma gaa deebii warroota jidduu seenee namticha dhufee jiru kan inni agarra. Kanaaf ani wanni kun cufaa'u naaf haaree amitiin siin jaa waraanni isaa faca'aa jira guyyaarraa dhumaa jira guyyaarraa lubbuun nyaatuu dhabee rasaasni sun hin jiru. Karaan cufaa'u itti irraa hidhamee jira. Uummata Oromoo kadhachaa jira. Bakka cufarraa dhabee jira. Qawwee manatti kaayan qawwee duraan mana keessan qawweelee sun as baasaa jechuun saatu waa takka dhabuurraa namni hoggaa waa dhabee kana wanni gartee inni qopheessuuf uummata Oromootiin sodaachisa. Uummanni Oromoo sodaa fixatee jira. Du'aaf murtaa'ee jira. Miliyoonni yoo miliyoona 60 taane miliyoonni 30 dhumee miliyoonni 30 yoo haafee jireenya gaarii qabu ta'e nuti murtii kana fudhannee jirra. Isaaf rakkoodha malee nuti nuuf rakkoo miti hin jiru. Hedduu galatoomi Jaal Umarii mee Jaal Daanyee akkuma gaaffii dura kaasirratti mootummaan Ameerikaa ergamtoota isaa yookaan immoo ergamaa isaa gara biyya Itoophiyaatti yookaan immoo impaayera Itoophiyaatti erganii jiru waraanni kun akka dhaabbatuuf. Sa'aatii muraasa dura immoo akkuma miidiyaa irratti argaa jirru dirooniidhaanii magaalaa Kamisee baadiyyaa naannoo Caffaa bakka jedhamu fa'aa rukutaa jira. Dhuguma waraanni warri Ameerikaa fi yookaan Awurooppaan mootummoonni gabbooman kun waraana kana dhaabsisuu danda'u. Nagaa buusa ammallee nagaa buusitoo jedhamaa jiru xiyyaaraan uummata nagaa fixaa jira. Isa kana akkamitti ilaaltu waraanni kun waan dhaabbatu fakkaatamoo jecha yookaan immoo ajaja mootummoota gamtoomanii kana fudhatee deemee ofirra garagaree taa'ee waliin haasa'amoo lola kana akkasumatti itti fufa jettanii yaaddu? Tole waliigaltee taa'uudhaan yookaan immoo mootummaan jaarsummaa Ameerikaa akkasumas immoo Yurooppaa irraa gaaffilee karaa dippiloomaasiitiin dhiyaatan irra dhaabbachuudhaani mootummaan kunii fi akkasumas immoo qaamni mootummaa kanaan lolaa jiru waraana dhaabuu danda'a kan jedhuu fi dhaabuu hin danda'u. Karaa inni dhaabuu danda'u tokko itoo jiraate dur ture isaan dippiloomaasiin dhaabaa jedhanii fi wanta amma dhaabbatu hin jiru. Yeroo isaatu jala darbe. Yeroon isaa already jala darbeera jechaadha. Game over. Maaliif innaa akkasitti Maqalee keessatti galle jedhanii uummanni akkasitti waraanni Eertiraa Tigraay akkasitti quncisee haadholii fi dubartoota gudeedee waan baay'ee waan fokkisaa annaa hojjetu sana dhaabee taa'ee haasa'uu ni danda'a ture. Innaa sana gaa humna qaba jedhee baalaansiin yookaan baalaansiin humna isaatii nutu caala kan jedhu irraan didee jira. Amma immoo kan jiru ammallee inni kan yaadu
xiyyaara qabaachuu isaa sanaan duwwaa waa waraana fixu sitti fakkaachuu danda'a. Akkasumas immoo gorsitoonni isaa kan sirna nafxanyaa leellisan bukkee isaa naanna'anii kan jiran hunduu akka waraanni kun keessumaayyuu wanta amma kamisee keessattis godhamaa jiru kamiseen akka isaan eeganitti ta'uu dide kamiseen silaa isaaniif wayyaanee yookaan immoo TDF loleetti nurraa deebisaa akkasumas immoo akka nuti eegne woboon achi keessa hin jiru kan jedhani shakkiin isaan qabatan duras woboo xiqqoo kan jedhu eeganii turan suni akka isaan eeganitti ta'uu dide waan biraa waan ta'eefi haaloo bayiinsa kan dirooniidhaanis yookaan immoo xiyyaaraanis rasaasa qilleensa irraa reebaa jiran. Marii kana yookaan immoo mariin ta'uu kan danda'u warri TDF fi akkasumas immoo woboon marii kanatti seenanii marii kana fudhatanii waraana dhaabuu kan jedhusi dhaabuu hin danda'an. Yeroo itti xumuratti godhanitti laali dhala namaatu ilmootu ajjeefamee haadhaan irra taa'e jedhame. Ilmootu fuuldura haadha fuulduratti rasaasaan addabaabaayii irratti rashaname. Ilmoo namaatu mana keessaa bahee haadhaaf abbaa biratti gudeedame. Haadhaaf abbaa biratti ajjeefaman. Mana dhaatii baasanii qalamani. Morma namaafaa ciibsanii akka horiitti qalani. Deebii isa kamtu Oromoon maal argateet mariidhaaf taa'ee taa'amma. Tigreenis oo maal TDFnis maal argateeti waraana kana dhaabuu danda'a. Waraana xumurame irratti idda xumurtee xumuratti gootee lakki taa'ee mareedha wanti si jechisu sun jiru. Silaa kan mareechuu barbaadu yeroo kanatti mootummaa qaama mootummaa jedhee ofii waamu. Isa silaa kan watwaatee maaloo nu araarsaa jechuun irra ture. Haa ta'uuti garuu warri TDF immoo ta'e warri waraanni bilisummaa Oromoo marii kanaaf taa'uu kan danda'ani waa lamaa sadii. Tokkoffaaf mootummaan kun akka jirutti aangoo isaa gallakkisee seera jalatti to'annaa seeraa jala taa'uudhaan. Maaliif yakkamaa wajjin teessee mareechuu hin dandeessu. Yakkamaa wajjin teessee baalaansi humni baalaansii yookaan paawar baalaansiin tokkoo miti ammas eegalee 80 jennee fudhachuu dandeenye inni baalaansii yookaan humna 80 qabu walqixa si wajjin taa'ee haasa'uu hin danda'u. Fixee jira, xumuree jira eegalee xumuratti godhee jira. Kanaafuu kan ta'uu danda'u mootummaan kun ishiidhumafte harka 20 sanayyuu lubbuun namaa hin baraaruuf jecha biyya sana baraaruuf jecha jeequmsaa fi yookaan cabiinsa jalaa baasuuf jecha yoo harka kennatee seera jalatti taa'ee harka seeraa seene tokko kana. Lammaffaaf gaafiin Oromoon gaafate hunduu tokko lama jedhee yoo qabxiidhaan taa'ee gaafiin sun kan daangaa kan dinagdee kan hunduu waan lafa taa'ee taa'u jiraate kanarratti waa walii galanoo ta'e kun hunduu ta'uu danda'a. Hanga sanan taanetti lubbuu isaanii deebii hin qabne bosona lubbuu Oromoof kennanii bosona keessa joonja'aa oolanii sadarkaa kanaan bu'aa kana fidanii haarsaa hanganan jedhamne kaffalanii bu'aa kanaan kan gahe waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas immoo qeerroof qarreen kan ammallee woboo ta'anii jiran sabni Oromoo akka waliigalaatti lubbuu haarsaa deebii hin qabne kana kaffalaa asiin gahe maal argadhe jedheeti araaraaf ta'a. Maal argadhe jedheeti feetisman dhufeedhaa tolee waraana dhaabaa jedhaniif waraana dhaabee jira kan wajjin ta'a. Warri Tigreeyoo yakki isaan irratti dhuguugame suni sammuu isaanii keessaa baheeti tole jedhanii lafa amma kanaa deemanii Finfinnee funyaan jala dagaanii lakki haa ta'u gaan araaramnaa miidhaan nurra ga'u mala. Amma miidhaan keessumaayyuu Tigreerra wanti miidhaan isaan irra ga'u hin jiru jechuu dandeenya. Haala duraatiin yoo fudhanne jechaadha. Haala duraan isaan irra ga'uuf amma ol bira qabne miidhaan isaan irra ga'u xiqqaadha jechaadha. Xiqqaatu isaan irra ga'aa jira. Kanaafuu miidhaas akkam sodaataniiti kan irra ga'u irra jiru kan rakkoo irra ga'u jiru mootummaa kana qaama mootummaa biyya bulcha jedhu kana waan ta'eefi jarreen kuni callisaniituma dhaabaa waggaa meeqa waggaa guutuu dhaabaa jedhan itoo dhaabu akka dhaabbatu barbaadan akka eenyu godhan barbaadanii dursanii miidhaa kana caalu yookaan immoo dhiibbaa kana caalu gochuudhaan akka mootummaan kuni dhaabu gochuu danda'u. Hamma garuu dara darbeera iddoon isaan dhiibbaa irratti godhani kan agarru. Wanti isaan gochuu danda'an mootummaan kun akka harka kennatee aangoo irraa gadi dhabee qaamni biyya sana ni ilaallata jedhee keessatti hirmaatee biyya sana gara fuulduraatti akkamitti guddisuu fi badii jalaa baafna jedhee irratti mari'atu taa'ee haala ittiin mari'atu. Keessumaayyuu woboo fi TDF akkasumas immoo sabaaf sablammii keessaa loltoonni mirga isaaniitiif akka agaawoo akka qamaanta akka Beenishaangul hundi isaanii keessatti hirmaatanii kan na ilaallata jedhe warrillee Habashaa Amaaras ta'anillee keessatti kan hirmaatan qaamni ilaallatu dhamatee akka malutti biyya isaa mirga isaa hunduu tifkatee
biyya tokko immoo waloodhaan qabaanna yoo jedhan sun waggaa lama waggaa sadiin boodatti murna yookaan immoo murtoo sabaa sablammiitiin ta'a. Yeroo moo wajjin bulla jedhee kan irratti mari'atu. Ammaaf garuu gochuu kan danda'an akka biyyi tasgabbaa'uuf jarri kun gad lakkisanii qaamni isaan wajjin ta'anii yeroo ce'umsaa kana akkamitti biyya kana waliin bulchina akkamitti biyya kana waliin tarkaanfachina kan jedhu irratti taa'ii mariinoo taa'een alatti itoo qaamni biyyan bulcha jedhee uummata irbaata rasaasaa gochuuf deemu jiru kunu wanti isaa wajjin ta'anii mari'atan tasuma jiru kun abjuudha ta'uu hin danda'u. Maaltu deebii hin deebineef wanti godhanii jiru isin jedha kanuma. Hedduu galatoomii jaaldaanyee egaa waan hedduu kaastanii rakkoolee uumamee fi akkasumatti yeroon wanti kun dhaabbachuu danda'uu fi sadarkaa inni irra dhaabbachuu hin geenye irrattidha kan isin addaan baastanii ibsa nu gootanii hedduu galatoomaa isiniin jedha. Haa ta'uuti wantoota amma waa'eedhuma mootummoota gamtooman kana gubbaa irratti xiqqoo ishii bal'inaan mari'anna. Inni kunis ibsoota isaan baasan keessatti yeroo baay'ee hanga ammaatti waa'een uummata Oromoo fi waa'ee waraana bilisummaa Oromoo hin ka'u mootummoonni gamtooman kun ibsa baasan. Maalirraa maddeeti kun kan jedhu irratti Oromoon akka diippiloomaasiitti biyya alaa kana keessatti hin hojjenne moo waraana bilisummaa Oromoo lolaa hin jirre moo bakkee waraanni bilisummaa Oromoo to'atee gara kibbaatiinis gara lixaatiinis gara kaabatiinis gara jiddu galeessatiinis iddoo baay'eetu jira. Garuu lolli waa'ee uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru akka mootummoota gamtoomanii fi yuuniyeen Awurooppaa irratti wanni irraa dubbatame hin jiru jechuudha. Inni kun maalirraa maddee maaliif kana ta'ee jettanii yaaddu isin? Jaalumar. Gaariidha. Obbo Naasir waan gaariidha kaaftee addunyummaan tun addunyaa jettu addunyaan tun isiin yoo humna qabaatte qofa si cinaa dhaabbatti. Yoo humna qabaatte nama humna qabu namni beeka. Nama qabeenya qabu namni beeka. Yoo qabeenya qabaatte namni cufaa'u wallaalaa taatee wallaalaa mummaa takka hin beekne taatee yoo qabeenya taatu taate qabeenya qabaatu taate ati beekaadha. Beekaa taatee yoo qabeenya kan qabaanne taate ati wallaalaadha. Tan akkasitti fi beekuu qabda. Ati yoo humna hin qabaanne taate saba tokko kan humna hin qabne saba tokko kan harkaa wal hin qabne namni nama jee achi deebi'ee ilaalu hin jiru. Hamma ati humna godhattee humnatee suniin as baatee humna qabdu sun hamma agarsiiftu takkatti namni si beeku hin jiru. Kanaafuu amma yeroo amma jirru kana keessatti nuti waan takka beekuu qabnu fuul harka namaatirraa waan hin eeggatan qabsoo jechuun qabsoon waan ati humnateetiin fiddee abbaa humna qabu jira addunyaan dhuftee dhaabbatti. Maaliif kuni maan dubbachuu dhaban maan ilaaluu dhaban jennee kuni waan takka wanni itti yaaddu hin jiru. Humnateenyaan nuti humna qabnu sun hin caccabsine waan isaan akka muraayaatitti Itoophiyaa isaan akka muraayaatitti eegan sun muraayaa sun caccabsine muraayaa sun hoggaa agarsiifne booda isaan qooda siif kaayan addunyaan nama humna qabuuf qooda kaayan nuti if lallaafifnee kaanii fi kaanitti adda addaa cabnee achitti bibittinnoonni asii bibittinnoonneeti addunyaan ni wanni nu laaluu dhabdeef tana yoo dippiloomaasiitiif namni guututtuu faca'eeti addunyaarra deemee dubbachaa jira. Kanaaf nuti humnuma teenyaan garsiisuudha qabnaa garsiifnee qooda sii kaayinis achi booda ummanni Tigraay oofaniiti ummata Tigraay cabsinee janiiti fuudhanii gaara galchan baatii 5 fi 6 caccabanii gaara galan. Gabrasiyoon yoo kasiimu taate baatii 5 gaara galle sun namni tokko kan ulaalu kan namni tokko kan nu dirmate namni tokko kan nu dubbatu hin jiru je addunyaan jaanis hin jirtu je addunyaan nu gargaartee hin jirtu je namni tokko nu gargaar hin jiru je nuutu ilmaan Tigraayitu tokko taanee walii gallee dhimma adda addaa haa qabnullee dhimma waloo adda addaa haa qabnullee achumatti haa dhiifnu dhimmi keenya gaafa waan kana keessa rakkoo kana keessa baafne achirratti gaafa sirratti haa nuu taa'u achi nuu kaaya jenneeti tokkummaa teenya jabeessinee tokkummaa teenya noggaa as baane
sadarkaa kana geenye je ammallee addunyaa isinii ittiin gaafadhu nama tokko isiniin gaafadhu qabeenya tokko addunyaa irraa isin barbaadu iskuula keessan baatii 8 hamma itti rakkoon isin irra geessi baatii 8 keessatti mana hakiimaatii fi waan caccabe mana hakiimaatii fi mana barnootaatiif cufa godhe nutillee akkasumatti if abdannee fi sun iftaanee yoo tarkaanfii akkasii sun yoo fudhannu taate addunyummaan duraan halaala dhaabbattee akkasii gurra duuchitee nu dhageessu sun gurra bantee nu jala deemti amma dheenya kanatti waboon humna qabdu garsiifnaan takkaa nuti miidiyaan tokko dhaqee waboo waraana waboo adda bilisummaa Oromoo dhaqee odeeffanne amma humna jirtu garraan deemanii amma odeeffatanii miidiyaa addunyaa guutuu irratti har'a kun dubbachaa jiran kuni humnateeti kana waan addunyaarraa gartee fuula eeggattuu miti humnateetiin caccabii as bayii waan qabdu hoggaa as baaftee nama dura dhuftaa akkasitti namni qooda sii kaayan siin jaa. Hedduu galatoomii jaalumari mee jaal daanye wanni itti dabaltu maalinni dhimmi mootummoonni gamtoomanii fi yuuniyeen Awurooppaan dhimma uummata Oromoo irratti dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti waan isaan haasa'anii qabu. Haasa'uu dhiisuun isaanii kun qabsoo Oromoo hin argine jechuudha moo otuma arganii irra darban jechuudha moo Oromoota ofii dubbatachuu dide kan jedhu irratti yaada keessan nu qoodameesin. Tole galatoome dhugaadha rakkoon kun jira moo hin jiru kan jedhuuf rakkoon kun hin jira mootummoonni gamtoomanis ta'ee akkasumas immoo akka dhuunfaatti biyyooleen ambaa kuni biyyi alaa kuni mootummoonni karaa dippiloomaasii isaa ta'uu karaa eenyu dhimma Oromoo irratti badaa hin dubbatanii kunis maaliif ta'e kan jedhuu fi waa sadan arfan tokko tuquun barbaada. Dursa namni tokko akka sagaleen isaa dhaga'amuu fi yookiin akka rakkoon isaa sagaleen kee akka rakkoon kee baramuuf sagalee kee dhageessisuu qabda. Sagaleen kee gaafa dhaga'ame maaf iyyitee maaf taate jedhee namni si gaafata. Hoggaa sana rakkoo kee himatta rakkoo kee si dhaga'a. Sagalee Oromoon akka barbaachisetti dippiloomaasiin rakkoo Oromoo irratti hojjete moo hin hojjenne yoo jenne akka barbaachisetti dippiloomaasiin Oromoon hin hojjenne. Kunis immoo sababa qaba. Tokkoffaa fi sabni Oromoo waggoota dheeraaf cunqursaa jala waan tureef carraa yeroodhaan bahee akka warra nafxanyootaa kanaa biyya alaa kana keessa turee dhimma dippiloomaasii irratti jiruu isaa sana hojjetatee fira isaa lammii isaa biyya jiru gargaaruu irratti fokusii gochuu malee dhimma dippiloomaasii fi hariiroo biyya alaa wajjin qabu kanarratti dadhabina agarsiisaa tureera. Kun faaktii lafa jiru kuni rakkoo uumeera. Warra Tigreetti wal biroo qabne waggaa 27 kana keessa aangoorra turan kana keessatti mootummoota biyya alaa wajjin hariiroo gaarii karaa dippiloomaasii, karaa dinagdee, karaa siyaasaa, karaa hundaanuu qunnamtiin isaan tolfatanii qunnamtii cimaadha. Karaa Oromoon naa fudhan immoo kun hin turre jechaadha. Kun hin turre tokko kana. Inni lammaffaa nama humni qabee atillee karaa dippiloomaasiis laafaa taatu, dinagdeenis yookiin karaa eenyus laafaa taatu humnaan waa tokko cabsitee of jalatti galchitee gaafa qabdee addunyaan hunduu itoo hin jaalatiin gurra si ergisa jechaadha. Keessumaayyuu warri geopolitical interest naannoo sana keessatti East Africa irratti qaban, Baha Afrikaa kanarratti geopolitical interest qaban kuni Awurooppaa fi Ameerikaas ta'ee dhimmoota garaagaraatiin isa keessa seenuun baannu interest achii qaban suni warra humna qabaatee biyya sana yookiin naannoo sana to'achuu fi danda'u. Isaan dhimma isaanii miti isaan amma wacan kuni hunda isaaniif jechuullee baatanis baay'een kan wacaniif rakkoo naannoo sanarratti uumamu sodaa isaan irratti dhufurraan malee saba dhumu sanaaf dhukkubsatanii miti. Harki caalu maaliif tokkoffaa fi rakkoon naannoo sana keessatti mudatu dhangala'inni uummata yookaan immoo uummanni achirraa buqqa'ee dhangala'u kuni garam deema. Karaa garaagaraatiin deemee Yurooppaa, Austraaliyaa, Ameerikaa eessatti kan faca'ee immigireeshiniin kuni kan rakkoon balaan rakkoo immigireeshiniin baay'achuu kana keessatti rakkoo baay'ee qaba. Rakkoo dhibee wal keessa dabarsuu, rakkoo kiriminaalee eenyu kana uumuu waa baay'ee jira immigireeshin gaafa baay'atee fottoqee isarra garagaluu jechaadha naannoo sun. Kuni akka isaanii tokko karaa biraatiin immoo dinagdee isaaniitti qisaasa kana eenyu gochuuf. Kana waan ta'eef fookasiin isaanii inni guddaan lubbuu namaa badu duwwaa itoo hin taane sanaaf yaadan jechuu kiyyaa miti. Baay'ee kan kanarratti hojjetan dhaabbileen addunyaa inuma jiru. Haa ta'uuti moor akka isaan fookasii kan godhan akka rakkoon isa kana.
Sana ta'uu baate itoo ta'uu baate Oromoo waggaa meeqa ajjeefamaa ture. Waggaa 27 keessatti dhalli namaa qeensa irraa buqqa'ee haalli qaama dhiiraa irratti fannisanii ittiin akkas eenyu ta'an. Keessaa immoo waggaa 3 kana keessatti innaa Oromoon akkasitti halkanii guyyaa haatiif abbaan hiyyan kun dhaga'uu dhabaniiti dhaga'uu hin dhabne. Beekuu wallaalanitti beekuu wallaalle. Garuu immoo akka waan dhagaan waan beekan sana hojiirra oolchan sagalee isaanii ol fuudhanii kun sirrii miti akka jedhaniif immoo Oromoon diiyaasporaa jiruuf akkasumas immoo warri siyaasaa irratti hojjetaniiru dippiloomaasii irratti hojjetanii hin hojjenne. Humnaan immoo gadi baanee qabnee diina keenya sana dhiibbaa biyya keessatti humnee dhiibbaan nuti biyya keessatti humnu sun addunyaa irratti gadi bahee mul'atee addunyaan haayee jara kun boroo dhufan humna qabu jara kana wajjin yoo taane biyya sana bulchuu danda'u biyya sana tasgabbeessuu danda'u. Kanaafuu jara kanas wajjin haasa'uu qabna waa'ee isaanis dubbachuu qabna jedhanii akka dubbatan hin goone jechaadha. Kunis rakkoo biraati. Inni sadaffaa waan sadarkaa tokko irrattuyyuu kan kaa'uu dandeenyu Oromoon of danda'ee humna qabaatee mirgi isaa eegamee fi waan fedhiinsaa guutamee as yoo ba'e sabni Oromoo of danda'een bula kan jedhu irratti more focus godha. Of danda'ee buluunsaa sun immoo sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru facaasa. Faca'insi sun immoo ammallee rakkoo immigireeshinii fiduu danda'a, rakkoo dinagdee, rakkoo hawaasummaa, rakkoo waan biraa rakkoo biraa uumuu waan danda'uuf Oromoon amma danda'ametti gadi qabamee biyyuma sana keessatti waan akka waloo waan xiqqoo waan xinnoo irra dibaa wayii goonee fi akkasitti akka jiraatu kan fedhii akkasiitu jira. Malee akka Oromoon of danda'ee humna godhateesi as bahee abbaa biyyummaa isaa mirkaneessee ani biyya kan jedhe suni sodaa gara boodaatti qaban. Sodaan suni of danda'ee biyya ta'e yoo bahe biyyi sun Itoophiyaa kan jettu hin bittinnoofti. Tigreen hin baha kan biraas bahuu danda'a. Sana booda maal ta'u? Rakkoo dhufa jechaadha. Kanaaf sodaan akkasiillee ni jira jechaadha. Egaa kun hunduu wal qabatee rakkooleen kun ituma beekanus ammuma beekanis gadi baanii dubbachuu kan isaan dhoowwu kanaafi rakkooleen biraallee jiraachuu malu. Kanaaf warri dippiloomaasii kun yeroo ammaatti keessumaayyuu baatii 3 arfan kana keessatti fakkeenyaaf haala waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru addunyaan gurra itti kennuu dhabeeti uma beeku. Garuu halkan guyyaa TDF duwwaadha kan isaan haasa'an. Maaliif TDF duwwaa haasa'u kan jennuuf akkuma duraan tuqe tokkoffaa fi isaan waggoota 27 keessatti dippiloomaasii dinagdee hawaasa siyaasa waan baay'ee hojjetan hariiroo gaariidha uummataniiru. Karaa biraatiin immoo sabni kun saba xiqqaadha. Akka salphaatti uummanni biyya sanaatti garagalee itti duude akka salphaatti uummanni xiqqaan lafarraa baduu danda'a jechaadha. Manca'uu danda'a. Kunis sodaa keessan galcha. Kun waanuma jiru kun waanuma deeggaramuu qabu karaa tokkoon. Maaliif saba xiqqoo tokkorraa humni amma jiru kun miliyoonni 10 jedhan kana keessaa miliyoona 5-6 ta'an isaan inni kaanuu waliigalee uummata kanarratti yoo duule uummanni kun dhabamuusaas kan jiru sodaan akkasiis waan jiruuf baay'inaan fokusiin isaan irratti kan godhus kana jedheetan ni yaada. Egaa gabaabseetuma eenyu jechuuf qabxiilee kana keessa jiru. Waa baay'ee dubbachuun hin danda'a garuu waanuma kana yoo tuqnee dhiifne gaariidha natti fakkaata. Galatoomi Jaaldaanyee yaada hedduu kaastee wanta yaadaatti kaastee kana gubbaa irratti fakkeenya fi saba xiqqaadha. Miliyoonni 110 kuni isaanii keessaa namni kuni miliyoona 5 fi miliyoona 6 jidduu jiranii. Kanaaf uummanni addunyaa kanaaf ija isaanii achirra godhamee jiru kan jedhuu fi yaada kaastee jirta. Haa ta'uuti kun akkuma jirutti ta'ee gama Oromootiin dippiloomaasonni Oromoo isaan waggaa 27 kana keessallee mootummaa of harkaa qabaachuun uummanni addunyaa sin beeka uummanni Oromoo sin beeka. Haa ta'u Oromoo waggaa 40 guutuu qabsoo gochaa jira. Hayyoota hedduu biyya alaatii qaba. Wanni Oromoo waloodhaan rakkoon Oromoo rakkoo walooti. Ofiin obbulchuudha, hiree ofiin murteeffachuudha. Kana gubbaa irratti dippiloomaasonni biyya alaa kana keessa jiran. Hawaasni Oromoo gara nama 40,000tu Ameerikaa isteetii tokko keessatti Minisootatti fakkeenyaaf kan argamu nama 40,000 ol jedhama. Isa kanaafi baay'inni keenyayyuu kan biyya alaa jiru kuni uummata Tigraay biyya keessa jiru san hin caala jedheetii yaada. Kanaan wal qabsiisnee yoo laalle haala kanaan Oromoon jenereeshinii dhaloonni biyya alaa kana keessatti guddatee afaan Ingiliffaa beekuu fakkeenya biyya nuti keessa jiru kana keessatti ka afaan biyya kana sirriitti baratanii eebbifamanii ilmaan Oromoos keessa jiran hedduutu jiran. Warroonni kun akkaataa isaan itti dhufanii
dippiloomaasii kan otoo hojjetanii jiraatan namuu biyya jiru keessatti ilmaan isaa waliin bahee hojii isaa yoo nuti illee warri biyya kana keessatti sirriitti integrate gochuu dadhabne yookaan immoo biyya kanaan wal fudhachuu dadhabne afaan nu rakkisee seerri biyya kanaan nu rakkisee ijoollee hedduu kan baratan doktora jira gama adda addaatiin ogummaa adda addaatiin warra hojjechaa jirantu jiran jechuudha. Isa kanaaf wanti kun hammam irratti hojjetamaa jira gara fuulduraatti maal uummanni keenya bifa kamiin dippiloomaasii isaa jabeeffachuu danda'a kan jedhuu fi kana maaliif gochuu dadhabe kan jedhu irratti gabaabsitii yaada kennuu kenna. Okay, laali akkuma jette Oromoon biyya alaa jiru kuni erga bahee yoomi ilaa tuquu yaadeen ture disa Oromoon carraan Oromoo biyya alaa keessatti bahee karaa dinagdee, karaa barumsaa, karaa siyaasaa, karaa hundumaanii integrate biyya alaa kana keessatti godhee aadaa fi eenyuu isaanii baratee rakkoo saba isaatii irratti hojjechuuf eenyu ta'e yeroo gabaabaadhaan asitti. Haa ta'uuti hojjaan hin hojjetamne jechaa miti akka silaa rakkoo Oromoo irra gahaa jirutti akka bal'ina Oromootti akkuma ati jette immoo baay'ina Oromoo biyya alaa jirutti hojjetame moo hojjetamne kan jedhuufini akkasitti hin hojjetamnedha. Lammaffaa Oromoon biyya alaa jiru kuni iddoo sadiittan qooda. Tokko kan Itoophiyaanizmi jedhee Itoophiyaawii leellisu dhimma isaa kan hin taane wanti Oromoo irra ga'ee dhiisee maal ta'ee nuti hunduu namaa maal kan jedhee eenyu ta'u aadaa isaa afaan isaa mirga isaa namni inni tokko afaan keetiin hin dubbatiin koo dubbadhu aadaa keetiin fayyadamiin koo fayyadame waan nan jedhe duwwaa innaas hin jedhu tole jettee isa wajjin deemu akkasitti ilaalu jecha maaliif kan koo hin dubbatamne jettee gaafachuun itoo sirra jiru tole jetteetuma isaa duwwaa sana waan masa sana mirga isaa aadaa isaa afaan isaa sana hundumaa kabajjee isa jala deemtee of fudhattee waa'ee Oromootiif wanti si dubbachiisu jiru of gattee jirta warra of gattee jechaadha. Itoophiyaanizim jedhanii kan deeman. Lammaffaa warra Omaa keessayyuu hin jirre. Lammaffaan warra sabboontota. Sabboonnonni hin jiru kan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waraana keessas turanii siyaasa keessas turanii iddoo adda addaa turanii gara biyya alaatti baqatan 1992 keessa booda kan dhufanii jiru baay'inaan sanaasii yeroo gabaabaa keessatti kan dhufan isaanis immoo karaa barumsaa karaa maalii sadarkaa akkamiirra jiru biyya alaa kana wajjin immoo haalaan wal baranii waan godhaniif waan dhiisan irratti hojjetanii dhaabni immoo siyaasaa Oromoos immoo haala kanarratti jabinaan akka barbaachisutti akka dippiloomaasii leenjii dippiloomaasii kennee warra hojii kooti jedhee hojjetu sana dhaabbata warra hojjetu lafa kaayeraa hin keenye hunduu kan hojjetaa ture warri sabboonaa ta'e amma hojjetanitti hojii isaa jiruu isaa kaachaa dhufee isa rakkate isa buqqa'e isa waraanaafis isa dhaabaafis hundumaafuu gargaarsaa horii argate sanachi kutee dadhabee dhufee yeroo argate sanatti daqiiqaa 30 yookiin sa'aatii tokko taa'ee marii wayii gaggeessee deeme kanatu jira. Xalaa barreessanii mootummaa addunyaa duratti galchuun duwwaan gahaa miti. Xalaan ati barreessitu, rakkoon ati barreessitu, rakkoon ati dhiyeessitu sun faaktiidhaan, ragaadhaan kan qabatame hundaa qabattee hojii kooti jettee dippiloomaasummaa, hojii dippiloomaasummaa biyya alaa kanatti mootummaa biyya alaa kana wajjiniin hojii kooti jettee hojjechuutu sirra jira. Sun hojjetameera hin hojjetamne. Warri kan hojjetu jedhee yaadu dhugaa dubbachuudhaa fi harka 99 hin hojjetamne hojiin akkasitti jechaadha. Hojii kooti jedhee hojii kana duwwaa kan hojjetu jechaadha. Yeroo margatti xalaa hiriira ba'uun hin jira, xalaa barreessanii itti kennuun hin jira. So xalaa itti barreessite itti kennite. So namichi sun xalaa sana dubbise moo hin dubbifne deebiin sii kenne maali? Baatii meeqatti sii deebise? Torbee meeqa keessatti dubbisee deebise? Waan sana sirriitti hubate moo hubanne? Itti deddeebittee mari'achiiftee puush gootee waan kana sirriitti nama kana akka eenyuu godhu qaama kana qaama dippiloomaasii kana hariiroo gaarii wajjin uumame kun hunduu hin jiru. Hojiin ittuma kennitee biraa garagaluu ittuma kennitee deebii tokkoo sii kennan isumaan gammaddee taa'u waan akkasiiti. Kuni warra ammuma ta'eyyuu hojii hojjetan keessaa iyyuu isaanumtuu xiqqaa ta'u malee hojjetaniiru akkasi. Warri sadaffaan Omaa keessayyuu kan hin jirre. Kan achis hin dhanne, kan asis hin dhanne, kan jidduutti burjaaja'anii taa'anii jechaadha. Kan amma argaa jiru kun hunduu gara tokkotti fuula isaa gaafa rakkoon dhufee funyaan ga'ee already liqimsame bishaan si galee liqimsee gaafa eenyu jettu waan argite qabattu sanatu amma argamaa jira jechaadha. Haa ta'uutii kunis haala gaariidhas deebi'ee qaama tokko ta'ee gara tokkotti deebi'ee yaada tokkotti deebi'ee bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatiif akkasumas immoo waraana bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuudhaan diina irra jiru kan ofirraa fokkusee warras garagale hunduu as deebi'ee jira. Sanaan dura garuu yeroo baatii jennu baatuma 5-6 kana dura qaamni sadan kun akkuma jiranitti jiranii jechaadha. Kun rakkoo uumeera jechaadha. Warri Tigree
laale naa tokko akkuma disa jedhe warri mootummaan biyya alaa saba xiqqoo tokko sabni guddaan irraa garagalee badii akka balleessu waan beekuuf isaanis akka bada'uun rakkoo isaanii furatanii ciniinnatanii hojii isaan barbaachisu karaa dippiloomaasii karaa dinagdee karaa hundaanuu of kennanii hojjetanii yoo ta'uu baatan akka bada'u waan beekaniif hojii kana irratti hojjetaniiru. Waggaa 27 immoo naangura turan kana sirreeffataniiru. Ammas immoo darakkoon kun isaara dhufe irshoo duraan qaban sanarra dhaabbachuudhaanii hojii kooti jedhanii waan kana irratti hojjetaniiru. Maaliif yookaan akka sabaatti badu yookaan immoo bilisa ta'aniiti mirga saba isaanii kabachiisanii akka dhala namaatti jiraatu jechaadha. Waan isaanii barbaachisu hundumaa guuttatanii. Kanaaf hojii kana irratti hojjetanii jiru. Nuti akka isaaniitti in hojjenne wal sobuun hin barbaachisu in hojjenne wal beekna hin beekna maal biyyu malaa turree akkatti hojjetamu akka ta'e hundumaan beekna. Hojjaan in hojjetan ammallee kan fokusii irratti godhamu jira. In hojjetamni itoo hin taane akka guddina isaa akka bal'ina isaatti Oromoon biyya alaa jiru dippiloomaasii irratti hojii in hojjenne. Kuni waan ani guyyaa tokko xalaa tokko rigitti barreessee yookaan immoo guyyaa baatii akka tasaa waggaatti baatii tokko keessatti si'a sadii deddeebi'ee iddoo tokkoon dhaqee hojjedhe jedhee yoo filme kun dogongora. Namni tokko hojjedhinnaa jedhu bu'aa isaa yoo arge. Dafqitee bu'aa dafqa keetii firee isaa yoo arguu baatte hojii sanatti sirriin hin hojjenne. Garuu fiizikaalii dadhabdeerta. Fiizikaalii dadhabdee kaattee deemtee waa tokko goote. Garuu hin dafqite. In dafqine siin jechuu hin dandeenyu. Garuu dafqa hin taane dafqitee jechuudha. Bu'aa waan bu'aa hin buufnetti dafqite. Maaliif? Smartly waan sana irratti hojjechuu dhabu callisaniitum hojjechuu hin taane tooftaa ittiin hojjetan akkatti ittiin hojjetan eessattiif yoomitti hojjetan kan jedhu kanarratti haala gaariidhaan irratti hojjetamee fireesaa arguu dhabuun hojii dadhabbii ofirratti guddiftee jechaadha. Dadhabde baay'ee dadhabde bu'aan isaa xiqqaa ta'e. Maaliif haala ittiin hojjetan sanarraa irraa maquu dogongoraa ta'uu dagachuu ta'uu karaa adda addaatiin kun ni jira. Kanatu gara duubaatti eenyu ta'e inni guddaan immoo akkuma sila tuqe waa'ee dhimma Oromoo sanarratti humna qabaatee as bahee waa tokko godhe biyya sanaaf sodaachisu waan ta'eef fokusiin kunis waan jiruuf addunyaan waan ati kennite ilaalee dubbiseetuma akkuma arguu isaatiif imeejii humsaa tiksuuf xalaa tokko si barreessee dhimma kanarratti hojjannaa siin jedhee si deebisa. So sanumaan Oromoon gammadee taa'aa ture. Rakkoo akkasiitu ture jechuu barbaadeetaniif. Hayyee daawwattoota keenya jaallatamoo kabajamoo kuni kutaa tokkoffaadha. Kutaan lammaffaa itti fufaa. Hanga xumura sagantaa keenyatti akka nafoona buutan abdii guddaa qaba. Turtii gaarii qabaadhaa. Fata kore basani ofi fitawalam tabolan of qottesani amman yo jabatele sibilu ibidam baka qabsoidano qofatu imiman rahaka dukkana cima keessani fargo tijira sunsuman jijirina Tironin taudirra akka jirutti jirra malana wujjal qabne dubbii koonu dibde kan qaban guunne of ibde fala fidde of ibdus malabbashi maltu qabe gaddisa arganne irra garaashi arganne irra karaashi ililchituun indeessu ormaaf sifatti gubataan gubaanneessu hin deebi'u duubatti hayyuun alangeeraase herri kan makoobili fuullee duulaaf bobbaase akka abbootii durii korma dhugaaf boratu biyyeenuu ijaan buutu Boda ofinu dutu Amamame ofutu Ya odesitu Aluta tankin indebisu Nikularinu sodachisu Jechi yartunun godansisu Mormi wanara Ittu malali dubbi bara Ittu malali dubbi jara
haadho lama walajjeessisu harkasee koodha ya boojii harkasee koodha ya laggasaa harkasee koodha badhoo dachaas harkisee koodha harkisee koodha baarootumsaa harkisee koodha kan sin galaafate keettoodha kan sin ajjeesise keettoodha. Gadaan foollee leenjisee bobbaasee qeerroon ka'ee wal kaasee gaafateeki. Hiiktaa abjuu bara dhibbaa targata hiikaa boruuf dhibannu hiikaa ayyaantota jalaa hiiki. Kan keessan dachee maseenaa kan saamtan qabeenya keenya hin hafu sin gaafan nabeenya. Dhagaarraa dhadhaa hin eegu beekaa yoo fagoota keeku wallaalaan of jalatti hin beeku. Hidhaafi ajjecha hammeessitu sun haphisu sokkoomaa madaa hin fayyisu. Wenni nu gogaasaa fajjeeffama guyyaa qaba badeena fogumaan ilma namaa. Barumaan hin boonyuu himimmaan keenya dhiiga. Kan nun geenye nu dhiiga. Abbaayyoo iyyatee ollaanuu namaa birmata. Harka keenya nu nyaata. Amma haa sochoonuu tiruun bulte lafee taati. Borsummii nutti taati. Gadaan foollee eebbise bobbaasee qeerroon ka'ee wal kaasee gaafateeki. Hiiktaa abjuu bara dhibbaa targate hiikaa boruuf dhibannu hiikaa ayyaantota jalaa hiiki. Arbaan murkitu illeetti utaalchoon hin mootu beekti kanaafuu malaan nu seenti. Daangaan cabee maaltu dhiisaa haa taanu gurmuu kanniisaa faca'uun kan qabnu nu dhabsiisa. Jecha meeqa baannee obsaa turre innuun tolle garaa muradhu boolla qotadhu. Beekumsaan nun jaalle hayyuu fi gootas qabna akkamii yartuun tuffatamna. Barumaan hin boonyuu himimmaan keenya dhiiga. Kan nun geenye nu dhiiga. Abbaayyoo iyyatee ollaanuu namaa birmata. Harka keenya nu nyaata. Amma haa sochoonuu tiruun bulte lafee taati. Borsummii nutti taati. Amma
yeroon ammuma amma yeroon ammuma amma yeroon ammuma amma yeroon ammuma amma yeroon ammuma amma yeroon ammuma amma yeroon. Aya Studio.